ኤምሬትስ daawwannaa hojiif Itoophiyaa dhufan. Pireezidaantiin Yuunaayitid Arab Emirates Mohammed bin Zayed Al Nahyan daawwannaa hojiif Itoophiyaa galaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed wayita jilli buufataa xiyyaaraa idil addunyaa boolee ga'u simannaa taasisaniiru. Jila pireezidaantii Yuunaayitid Arab Emirates Mohammed bin Zayed Al Nahyan durfamu ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatee ministeerri muummee kanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin akkasuma Daaltonni mootummaa olaanoon simannaa ho'aa taasisaniiru. Yuunaayitid Arab Emirates fi Itoophiyaan biyyoota walitti dhufeenya yeroo dheeraa qabanidha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi pireezidaantiin Yuunaayitid Arab Emirates Mohammed bin Zayed Al Nahyanis dhimmoota walitti dhufeenya biyyootaa caalmaatti cimsuu danda'anii fi dhimmoota garaagaraa irratti waliin mari'ataniiru. Hooggantoonni lameen hariiroon biyyoota lameen jidduu jiru yeroo irraa gara yerootti cimaa dhufuu himaniiru. Biyyoota lameen gidduutti waliigalteen dameelee indaastirii, qonnaa, investimentii fi faayinaansii dabalatee waliigalteen 17 mallattaa'eera. Dalii Girmaatu gabaase. Legacy in Ethiopia, also working for COP28 in Dubai. Inshallah, it will happen after a few months. It will be the best one in the world. Legacy in Ethiopia, also working for COP28 in Dubai. Inshallah, it will happen after a few months. It will be the best one in the world.